الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الآمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. أتمنى لك العيش سيدي مع زوجك الحبيب في وفر لي رقيبي وأمر المديد بشكري وتحميدي. ألف مرة مبروك، ألف مرة مبروك للأرسين حلوين. ألف مرة مبروك. Hiriyaatu kariye hiriyaatu gwaddanyahe gammachuu kee arguun hedduudhaan gwagga'ee bagetti si gahee bage gammaddellee hedduu si gammadee atillee karaa nabii kennaa irratti ol geessanii sunnaa nabii kennaa gochaa mul'istanii meeqatu hanqatee kan akka keessanii. Alhamdulillahi bagetti geessanii mee shukrii galfadhaa kan itti sin gahee kaaliqa keessanii. Isin haa taasisu kaa warra waliin gammadu, warra urmii dheertuu walumaan jiraatu, warra diiniif duniyaa walumaan dalagatu, warra ilmaan illee walirraa argatu, kan ofii qara'ee ilmaan barsiifatu, warra jannatallee walumaan argatu. Horaa bulaa jedheen takkaasin eebbisaa. Baarakallaahu lakumaa wa baarika aliikumaa wa jama'a beeynakumaa fil khayr. Du'aayii gootaniif barundi keessanii isinii haa gootu muraada keessanii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.